Prezidantiin haasoo guyyaa duraa gartee hogguu keessummoonni walgahii sanirratti haasoo gartee hogguu banan dursoo Prezidantiin Ameerikaas ni haasoe jechoota filatee nuti dursoo gartee qophii nuu goote haalaan tolti eega jeen booda waan dhufeef biitii teenya isinii wajjin hojjechuudhaaf ikonomii irratti akkasuma san rakkoo addunyaadhaa ta'ammaan tana jirtu sana irratti furmaata uumuudhaaf nuti qophooynee si wajjin hojjechuudhaaf as jirraa jeen Prezidantiin Ameerikaadha. Gabaabinumatti jechuudha. Inumaa gartee qophii teenya tana gargaaruudhaaf warreen akkanaa jeeti gartee warra isaa hojii dhufe warra gartee gaggeessitoota kaampaanota Ameerikaa gurguddaa hunda naa hojii jiranii jeeni itti himaa ture jechuudha. Prezidantiin Chaayinaadhaa gabaabinatti gartee haasoo san eega dhageeffate booda ifii isaatiifis haasoo isaa dhiheessee fiitu ture. Haasoo isaa keessatti dhugumatti gartee dursoo wanni inni irraa eegaleewu walgahii teenya tana addunyaa guutuutu nu daawwachaa jira jeen. Dursoo jeen nutii fi isin yoo waliin hojjenne yoo karaa gaarii irratti gartee wal cinaa dhaabbanne qofa nageenyi bu'uu danda'a akkasuma san addunyaalleen irraa asirraa gartee faayidaa argachuu dandeessiidha. Garuu jee biitii teessan kufaa jirtii jeen. Ameerikaan impaayera du'aa jiru. Nuti immoo impaayera ammaan tana ol ka'aa jiru. Bikki nuti jirru bikka gartee karaa qaxxaamuraati jirraa jeen. Tanarratti dubbii takka malee odoo gartee nu dura hin dhaabbanne nu wajjin akka nuti gartee karaa kana gaggeessinutti nu wajjin tarkaanfachuutu isiniifillee irra wayyaadha. Amma dura takkaa Prezidantiin biyya Chaayinaadhaa akkana je'ee hin beeku. Inumaatu warreen gartee yeroo dheertuudhaaf Chaayina rileeshinshippii Ameerikaatii fi Chaayinaadhaa kana jala deemanii hordofan akka jechaa jiranitti Prezidantiin Chaayinaadhaa dadhabina Ameerikaadhaa laaluu keessa bira dabree inumaatu iftuulummaatu itti dhaga'amee jechaa jira. Ogguunni Ameerikaadhaan akkana jiru. Koonfidensii addaa uummateeti akkana jechaa jira. Kanarratti wanni inni jechaa jiruuf warreen gartee arraantan akka nasiibaa dhuftan gaa kan yeroon amma dura gartee waan kana isinii himaa ture quban qabne ani maaliin isin jechaa ture. Prezidantiin Ameerikaadhaa wanni takka gartee ta inni haalaan itti qophaa'e keessa Paanamaa dhuunfachuu, Venezuelaa dhuunfachuu, itti aansee Kuubaa ammaan tana gartee akka hacuucanii qabanii jiran kanatti takkuubaadhaatti dhufna. Deemanii garuu immoo Iraan tana gartee diiganii akkasitti chibooda gatta'anii marii Chaayinaa hojii godhuudhaan isin jechaa ture. Hogguusan Prezidantiin Ameerikaadhaa akka gartee nama levereejii qabuu takkaa'u gartee injifannoodhaan dhufetti Xi Jinping dura taa'ee itti haasawaa jechuudha. Koonfidensii addaatiin kana silaa'uun yaadattan. Akkasumas isin jechaa tureemi oduun uummata kale itti ni daanii jechuudha. Akkasiin isin jechaa ture ni yaadatta warri mana keessa jirtan. Dubagaa akka inni barbaadutti waan Iraan hin moo'iniif jecha koonfidensiin Xi Jinpingiidhaa eessa jiraa silaa gartanii. Viidiyoo kana namni dandeessan dhaqaa laala. Inumaatu gartee yogguu inni waan takka ijuu wanta godheetiin jira. Footoolee bikka takkatti hirmaan kaasee. Hogguu akkanatti gartee Xi Jinpingin hogguu akkanan laalu, gabaabinatti gartee deemii hallayyaa seenii jechuu jiraan. Bikkaan si barbaadu, bikkaan gartee itti si barbaadu sanittiin si qabee jiraa jechuu jiraan. Hacuucamtanii jirtaniidhaan.
waan sablaan dalagne beekaa. Ana guno kan isiniin jiru gara lachuutu laaleetiin isinii mujjira. Okay? Gattaanii hogguu dhugaa walitti himan shijeebiin odoo humaata kalleen dhooysini. Okay? Inumaatu gartee jechoota inni itti fayyadame ila arraan tana miidiyaaleen hundinuu sanirraa haasawaa jiran. Miidiyaaleen gurguddaan addunyaadhaa waan inni yeroo tana je'een Ameerikaadhaan. Tirampii waan inni je'een. Okay? Kufinsa mootummaa teessanii kufinsa impaayera keessaniitii fi ol ka'iinsa impaayera keenyaa kana waa takkallee godhuu hin dandeessanii jeen. If duuba deebisuu hin dandeessanii jeen. Carraan isin qabdan tokkichi waan nuti goonu nu jala deemuu qofaa jeen. Okay? Keessaafuu waa'ee Taiwan gubbaa irratti. Okay? Waan Taiwanitti waa'ee Taiwan irratti yoo isin Taiwan irraa hin fagaanne waan Taiwan irraa gartee guutumatti yoo hin fagaanne nuti wal loluudhaaf teenya inumaatu lolaa ba'uudhaaf ta'a jeen. Okay? Prezidaantiin Chaayinaadhaa nama fedhe dura taa'ee nuti gartee yoo isin waan akkanaa gootan lolatti gartee wali bar diplomaasii qasin jiru beekaa wanni kanaa kuni bikka gartee arraan tana Chaayinaan jirturraa haasawaa jira. Bikka arraan tana Ameerikaan jirturraa haasawaa jira. Lolatti waliin achi garagalee teenyaa gunni joon. Okay? Haala isin himaatin ture yeroo miidiyaaleen gartee Tirampiin waa'ee Taiwan akkam jetta kana jaanii hogguu gaafatan jecha tokkoon dubbanne waa'ee Taiwan irraa. Okay? Garuuga laala Prezidaantiin Ameerikaadhaa oduun tuni reefuun tana baate asirratti yoo laaltan reefuun tana gadhiifamte tuni Aljaziiraa gubbaa irratti jechuudha. Prezidaantiin Ameerikaadhaa arraan tana Taiwan sodaachisaa jire mataa isaatiifuu Taiwanin adaba godhadhaatii taa'anii jechaa jiran. Okay? Prezidaantiin Ameerikaadhaa arraan tana Taiwanin biyya teenya kophaa baafanna biyya kophaa jaarranne jettanii dubbachuu sanirraa suuta ja'aadhaa jechuu jiran. Inumaatu gartee inni mataa isaatu gartee nuti isin garagallee jechuu jiraani jechuu. Laal. Ifaami wani isin himaa jiru kun warreen gartee durarratti laal dubbiin Taiwan tuni amma gaa akkaan isin himinitti gartee hin fudhatina dubbii Taiwan isin himeetiin jira lola dur ani marii tana duraan isin hime wanni gartee Ameerikaa fi Chaayinaan itti walitti dhufuudhaaf ta'an dubbii Taiwanin isin jee ammaasis Chaayinaan dubbii Taiwan nam tokkollee dhaga'uu hin barbaaddu isin jechaa ture. Addunyaa tana guutuu nama Taiwanii wajjin daldala godhe nama Taiwanii wajjin wanta kuume Chaayinaan akka diinaatti ilaalti. Okay? Qabxiin Chaayinaatti jabduudhaa tanaan isin jee qabxiin biraa immoo nigooshee godhuu ni danda'an. Tana hunda ilaamaan tanaa beekaa marii Iraan irratti hin dhufne beekaa. Dubbii Iraanitti hin deebine beekaa. Prezidaantiin Ameerikaadhaa akka jechaa jirutti miidiyaalee Ameerikaatti wajjin illee haasoo godhee ture xayyaara irratti bikka kana gizee hogguu dhaabbatu. Xayyaarri jira yeroo tanaa ammallee gartee xayyaarri jira beekaa Prezidaantiin Ameerikaadhaa edenu galgala asii galuudhaaf ta'anii. So gabaabinatti gartee Prezidaantiin Ameerikaadhaa nuti waan Iraanis Chaayinaa wajjin haasofnee turre akka nu gargaaran gaafanneeti turre. Okay? Prezidaantiin Chaayinaadhaa maal jeen waa Iraan irratti? Isin gargaarraa dhiisiiti.
deebiin ni deebisee yoon gartee jalaa qabadhee jiraadhe isiniin garsiisa. Dhugatti bar waan ajaa'ibaati bar wanni deemaa jiru. Ni gartanii miti. Chaayinaan gabaabinatti wanni Ameerikaan barbaaddu fi wanni Chaayinaan barbaaddu Iraan irratti illee adda adda. Kana gartee miidiyaan akka fedhetti haa isinii himu. Gabaabinatti mootummaan Chaayinaadhaa wanni jetteen Tirampiin lolli isin Iraanii hojii godhaa jirtan kun asitti dhaabbachuu qabaa jechuu jirtiin. Okay? Ittiin fufsiinaadhaa walii booda isiniif gayaa dhaabaadhaa jechuu jirtiin lola. Isin galee miti. Akkana jechuun akka pirezidantiin Ameerikaadhaa gartee Xi Jinpingiin nuti meeshaa waraanaa Iraaniif hin erginu je'eeti nuu hime. Iraan irratti isin gargaarra je'eeti nuu himaa ture. Je'eeti dubbachaa ture. Wanni immoo karaa mootummaa Chaayinaatiin gabbahaa jiru akka jettutti mootummaan Chaayinaadhaa lola kana dhaabuudhaaf waan dandeenyu gama duubaatiin ni goonaa jechaa jiran. Garuu Iraan nutti jabduudha yaani itti himaniiti jiran. Inumaatu Xi Jinpingiin afaaniin jeen Iraan daldalaanis nutti jabduudha akkasumas hariiroo addaati qabnaa which means special relationship dha qabnaa jeen Iraanii wajjin. Okay? Gabaabinatti wanni jechaa jiruun baakaaf jechuun jiraan jechuudha. Lola Iraan kana dhaabaatii if duuba deebi'aa dhiisaadhaa jechuun jiraan. Afaan qulqulluutti. Isin galtee? Miidiyaaleen akka BBC faan gartee akka tana beekaatiin fidee sirra kaa'e. Miidiyaaleen akka BBC faan gartee Tirampii fi Xi Jinpingiin walgahii milkanooyituu takkaa gartee tan milkiidhaa xumuranii jiranii. Garuu jaan diilii takkalleewu tan isaan gartee nutti himan hin jirtu jechaa jiran. Afaan lama dubbachaa jiranii beekaa. Dhugaa walgahiin isaan godhan san walgahiidha walgahii turte ammoo akka gartee duraan miidiyaaleen Ameerikaatii miidiyaaleen addunyaadhaa ol kaasaatti turan san ani isinii miti guyyaa arbaadhaa ni yaadattanii yogguu gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa karaa Chaayinaadhaa deemu walgahiin tuni high stakeidha walgahii gartee olaantuu walgahii ajaa'ibaati yaanii namayyuu ol kaasaa turaniin isiniin jee. Okay? Eega gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa Chaayinaadha qudhiyaate booda walgahii tana xiqqeessaa turaniin isiniin jee gaddeebisaniiti jiran. Akka duraan gartee isaan ol kaasan san odoon taane wanni gartee Chaayinaan deebisaa fi jirtu. Ajendaan Chaayinaan irraa dubbachuu barbaaduu fi wanni isaan qopheessan waan Ameerikaan hin barbaanne waan taateef jecha walgahii tana xiqqoo gartee irraa xiqqeessaati turaniin isiniin jee. Kunoo gaa ammaan tana akkuma gartanitti gartee diiliin isaa waliin godhanuu hin jiruu jechaa jiran. Wanni itti walii galan jechuun wanni silaa Ameerikaan barbaaddu jechuu isaaniiti. Tan gartee Chaayinaanis hayyee tana isin hojii hojjannate isin jetteen. Maal irratti? Waan international irratti. Okay? International relation irratti jechuu. Keessaafuu lola kana irratti lola Iraan irratti. Akkasumasan waan ikonoomii irratti akkasumasan albudaalee adda addaa tan gartee kaampaanoonni Ameerikaadhaa barbaadu irratti. Okay? Teerifii san irrattuu walii hin galle. Teerifii gartee walirra kakkaayaa turan. Taamata dabreetii fi ilaamaan tanaa deemaa jirtu. Tanarrattuu walii hin galle jechuudha. Garuu waan takka takka gartee tan Chaayinaan amma fakkeenyaaf nuti xayyaara Ameerikaadhaa kan Booyingii firii 200 isinirraa ni binnaa jaaniin. Firii 200. Okay? Takkaa'u firii 200 isinirraa bituudhaaf qophiidhaa jaaniin. Yoom ammaa miti beeka.
amata sadi booda. Boeingin amma kaampaaniin akka jiruttu ifiifuu akka jaanitti gartee xayyaara 700 ol xayyaara 7,000 xayyaara 7,000 kan gana produce godhu gartee kan gana oomishu eeggachaa jiranii jaanitti odeessaa jiran. So sambooda jechuun kan gartee Chaayinaan barbaaddu kanaas kan dhiheessaniif. Yoo gartee xayyaarri 200 kuni akka barbaadanitti as bahu taate hojiirra oolu taate itti aansinee 750 bitannaa jechaa jiraniin. Kun egaa afaaniin jechuun jiran malee waraqaarra waan jiruu miti. Waan itti waliin mallatteessanii miti. Isin galtee warreen gaa mana keessa jirtan cal jettanii gaana dhageeffachuu qofa odoon taane harka keessaniinis taap godhaa. Copy link godhaa, share walii godhaadha. Dhugatti warreen oduulee tanaa karaa YouTube daatiinis arkachuu barbaadan egaa asirraa xumurre booda achirratti isiniif maxxansinaa yeroo feetan dheeyxanii daawwachuu ni dandeessanii dhageeffachuu ni dandeessanii waliif daddabarsaa obboleeyyan keessan kabiraatis saayiboottan keessanis akka dhufanii subscribe godhan itti hima. Chaanaalli kun keenya eega jettan egaa itti himaadha babal'isaadha guutumatti gartee akka chaanaalaa keessan ta'e isinis gartee cinaa dhaabbachuu qabdanii jennee isin yaadachiisuudhaaf. Dubaga waan takka gartee tan haalaan nama qaanyeessituus isiniin garsiisa. Yeroo galgala gartee hogguu hiraata nyaatan pirezidaantiin Ameerikaatii fi pirezidaantiin biyya Chaayinaadha teebila tokkorra gartee wal cinaa taa'aa jiran. Kuma gartan kanatti Trump asiin ta'a pirezidaantiin Chaayinaadha asiin taa'eeti amma ka'ee gartee taraasaati deemee haasawa xiqqaa tokko gartee hiraata irratti godhuudhaaf deema. Hogguu gartee Xi Jinpingin karaa isteejiidhaa ol bahuudhaaf deemaa jiru. Pirezidaantiin Ameerikaadha pirootokola cabsee beeka. Qaanyii ajaa'ibaa waan inni godhaa ture laala. Nootii Xi Jinping bika gartee Xi Jinpingin nootitti daftara gartee inni nootitti qabatu jechuudha. San banee ilaalu jira. Miidiyaan bar yeroo tana keessatti waa takka jalaa bahuu hin dandeessu beeka. Kaameraan bika hunda dhaabbata. Keessaafuu gartee walgahii akkanatan laala malaan Maarkoo Ruubiyoodha akka itti ilaalu laala. Ijeenni itti ilaalaa jiru laala waan Tirampi godhaa jiru waan. Namtichi ministeerri hajaalaa kan gartee Chaayinaan maqaasaa jijjiirtee biyya na itti isin himee miti san laala. Viidiyoo ana barbaada laala sooshaal miidiyaa irra gartanii bar waan ajaa'ibaati bar. Akka heeraatti kan pirezidaantii biyya takkaa dhiisaati. Warra gartee teebila irra hojii taa'u jirtu bikka feetee yoo dheeyxee bantee laaltu hin dubbistu waan namni gartee nootii achi si cinaa kaayyatee jiru jechuudha. Pirezidaantiin Ameerikaa akkanatti gartee kun qabamee salphachaa jira isiniin jechuudhaaf obboleeyyan. Duubagaa oduu teenyatti fufuudhaan harka keessan taaf godhuun dhiisinaadha. Akkumaan isiniin jetti dhugatti gartee lakki tuni bar waan ajaa'ibaati beeka personal security irraa adda laal namni tokko hammam takka gartee hammam takka hoggaa gartee sirratti advaanteejii qabu wanni kanaatu nuu gayaadha. Nama tokko irratti advaanteejii qabdu wanni gartee ati maal godhu jira maal achi qabate maal jettee jala deemtee gartee jala basaastuuf takka illee nu hin jiru beeytanii garuu immoo hammam takka gartee jijjiirama uumamee jiru. Viidiyoon isiniin jeessan laala sagalee Tiramp achirrattuu isiniif galte hammam takka gartee akka
nama kadhachu jiru nama dadhabbii qabu nama gartee bikka silaa fi isaatiif hin barbaanne yeroo biraa isa kan waa hunda dura gartee ol je'ee akkasitti akka barbaadutti namarra dhaadachaa haasa'u. Biyyoottan Yurooppii kana ni gartanii miti liidaroota Yurooppii kana yeroo fedhetti akka arrabsu. Hogguu isaan isa bira dhufanii fi hogguu gartee White House dhufanii takka gartee hogguu Yurooppii dhaqee akka dhaqee isaan kana hunda arrabsu noo beektanii miti. Kun hundinuu jijjiirama haala yeroodhaatu kan hunda qaba. Dubaga itti fufnaa oduu teenya akkuma gartee na duba gartan kanatti pirezidaantiin Ameerikaadhaa eega gartee Trump Xi Jinpingiin Ameerikaan kufaa jirti nuti immoo ol ka'aa jirra je'ee gartee haasoo sanirratti haasawe haasoo hiraata irratti qalee yeroo kanaa haasawe hiraata san booda pirezidaantiin Ameerikaadhaa kunoo barruu dheertuu tana gartee takkaa kanatti barruu dheertuu hin barreessu yeroo hedduudha barruu gaggabaabduma takka barreessa barruu dheertuu tana gartee barreesseeti akkaawuntii isaa irratti maxxansee ture akka gartee inni jechaa jirutti pirezidaantiin biyya Chaayinaadhaa yeroo Ameerikaan kufaa jirti jedhu takkaa gartee humniti Ameerikaa ta'ammanta kufaa jirti ta'e inni jedhu suni Ameerikaa gaafa Baayiden aangoorra ture. Ameerikaa ammaan tanaa miti. Ameerikaan ammaan tanaa ifiifu gartee golden age keessa jirti jeeti gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa yaada pirezidaantii Chaayinaadhaa dubbachaa ture san akka gartee ifii barbaadutti sirreessee akkaawuntii isaa gubbaarratti maxxansee jechuudha. Namni hedduun gartee sa pirezidaantiin Ameerikaadhaa waanuma nuti dhagayaa jirru kana dhagayaa ture moo waan biraati akkamitti gartee waan inni haasawaa ture san Xi Jinping Ameerikaa duraanii hin jenne Ameerikaa ammaatirraa haasawu jira si duratti jechaa jira ati gartee jecha san yeroo sanitti gartee deebii odoon godhin akkamitti gartee akkana jechaa takkaa'u gartee nuti jecha san gartee sirraan fudhannuullee hogguu gartee haasoo san booda jechuun numa danda'ama ture. Okay. Akkasitti gaa achi booda gartee waliin deemanii hogguu gartee dhumarratti gaa walgahii isaanii dhumarratti bika gartee magaalaa Forbidden City jaanitti gaa pirezidaantiin Ameerikaadhaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti isaa fi Xi Jinping bika ililliilee gartee adda addaa jirtu geessee achitti Trump gartee gagarsiisaati ture. Yeroo tanallee gartee pirezidaantiin biyya Chaayinaadhaa haalaani Trumpitti dhaadate. Akka malee gartee pirezidaantiin Ameerikaadhaa dhugumatti bikkituni egaa hogguu gartee pirezidaantiin biyya Chaayinaadhaa kunoo bikkituni nutti akka malee jabduudha nama hedduu asin finnuu je'eeniiti gartee itti himaa ture. Hogguu kana Trump gartee mee gaaffiin pirezidaantii gaafadhaati. Bikka kana pirezidaantoota addunyaadhaa piraayim ministeerota warra kana gartee habikka kana gartee yeroo hedduutti afeertan ni jiraa hiijee gaafate. Isin galtee deebiin isaa gabaabinatti maal turte? Bikka kana yeroo hedduu nama pirezidaantootaa fi piraayim ministeerota hedduu asitti afeerruu jeen garuu jeen pirezidaantiin biyya Raashaadhaa bikka kana hogguu hedduudha dhufee daawwatee jiraa jeen. Namni dhugumatti gartee hogguu si dhaadatu. Xiqqoo silaa si dhaadate it's okay, you know, like dila kana gartee if bahee namni cinaan gartee of tuulummaa jaane of tuulummaa illee odoon taane immoo hammam takka gartee Trump duraan ani bikka silaa gartee Xi Jinping nam tokkoon geessine na geesse jechuu barbaadeeti. Kasi galtee bikka inni nam tokkollee itti na afeerin na afeeree jechuu barbaadeeti. Garuu dhugaa pirezidaantoota gartee adda addaa hin geessinu fi piraayim ministeerota gartee biyya hedduudhaa as hin finnu jeen. Pirezidaantiin biyya Chaayinaadhaa garuu immoo hogguu hedduudhaa as dhufe. Tunuu silaa gahaadha beeka. Namni silaa achuma dhiisuu irra ture laal.
Mee maaliif gaafatta gaafii akkasiisan? Ifi tuttuqe beek. Ifi tuttuqe. Silaa gartee naafeeruu keetiif hedduu gaariidha. Jetteeti gartee afeerraa isaa fudhattee bikka sanatti gammaddee akkasitti chiraa deemta malee bikka kanatti gartee amma dura nama hedduu afeertee jirtaayii. Guyyee gaafatu sila yaada bareedaadha beekaa gaafachuun pirezidaantii Ameerikaatiis. You know? Shijipingin nama sabaataadhaan seenaa nama duraas gartee waan adda adda ta'e inni godheen arkee ture. Keessaafuu pirezidaantoota addunyaa kanaa piraayim ministeerota. Shijipingin namas beekaa afaan nama Ameerikaa keessatti barnoota baratee ture. As gartee amata tokko amata lamallee asii baratee jira. Isteeta Ayiwaa kana ture asitti gartee bara 80 keessa. Afaan faranjiidhaa qacoloo beeka. Ni haasawaas. Saniifuu yoo barbaachisaa ta'e afaan faranjiitiin sitti haasawu garuu gaawwan ofiishaalii gartee official meeting irra waan jiruuf jecha walgahii gartee mootummaarra waan jiruuf jecha afaan biyya isaaniitiin haasawu malee afaan faranjiitiin waa takka illee isin dabartu. Tana beekaa. Okay, let's see. Okay, tumura rati sinrain tumura. Isnit rati jirti. Let's see. Daddabeetin isra tumura. Obsaan egaa harka keessaniin taaptaap godhaa waliif daddabarsaadha. Tanaatan yidduutti. Dursoo oduun xumuraa gareeleen warra BRICS tan ja'aniin keessaafuu walgahiin ministeerota guyyaa arraan tanaa xumuramteeti jirti. Walgahiin tuni akkumaan kalee waa xiqqoo irraa isinii himetti hariiroo isaanii tan gartee pirezidantoonni amata dhufu asitti gartee biyya Hindii tanatti gaggeessan irratti ajendaalee adda addaa irratti marii godhaniitu turan. Tana keessatti mootummaan Iraanii fi warri United Arab Emirates wal himataniitu turan. Himannaan isaanii mootummaan United Arab Emirates akka jechaa gartee Iraan himattetti Iraan lola nurra banteeti akkasitti biyya teenya barbadeessite tanarratti gartee dhaabbanni guutuun Iraan balaaleeffachuu qabaadha. Gara kaaniin mootummaan Iraan akka jechaa turtetti guutumatti gartee warreen BRICS dursoo lola Ameerikaa fi warri Israa'el nurra banan kana itti aansuudhaan warreen biyyoottan ollaadhaatis kan gargaaran kana nuuf balaaleeffadhaadhaa ja'anii marii akka dhiyeessan isinii himaatiin ture. Dubagaa mariin isaanii tuni karaa sagaleetti gartee hogguu dhiyaatte biitii United Arab Emirates karaa sagalee takkittiidhaan akka gartee ajendaan san takkaa resolutionii san fuuldura hin tarkaanfanne kuffisteeti turte jechuudha. Sababa sanitti gaa biyyoonni lameen haalaani quba waliin laachaa turan. Achi booda guyyaa har'aan tanaa mootummaan United Arab Emirates barruu gartee asirratti gadhiisan kanaan dhaabbata BRICSiitii fi akkasumas mootummaa Iraanis haalaan balaaleeffachuu siidhaa inumaatu gartee wanni isaan nurratti hojjetan mirga keenya dhiibuu bira dabraniiti akka nuti gartee miseensummaa keenyatti illee if duuba deebinu. Akkasumatti rakkoolee adda addaa tan biyya teenyarra mootummaan Iraan tuni gaggeessaa turte tuni nam tokko biratti illee fudhatama akka hin qabne ja'aniiti qabxiilee adda addaa gartee haasanii ibsana duuba gartan kanaan maxxansanii jiranii jechuudha. Kumaan gaa isinii himaa turetti dubbiin isaanii tuni gartee ifatti naannoo san qofa odoo hin taane karaa resolutionii warra United Nationiitiinis akkasumatti gartee gareeleen adda addaa irratti hojjechaa jiranii garuu fuuldura tarkaanfachaa fi hin jirtu. Dubagaa ministeerri hajaalaa biyya Iraan gara isaatiin yaa'ii tanaa fi guutumatti haalata rakkoon ammaan tana Iraanii fi naannoon san keessa jirtu Hormuz illee itti dee miidiyaa wajjin gaaffii fi deebii godheeti ture. Gaaffii fi deebii isaa san gubbaa irratti arrallee irra deebi'ee nuu fi warri Ameerikaadha waa'ee nukleeraa irratti humaata kallee walii hin gallee jechaa jira. Akkasuma sanitti dhaabbatoonni akka
BRICS fi warri United Nationitis mirga keenya irratti nu cinaa dhaabbachuudha qabanii jeesan dhiheesseeti jira. Itti aansuudhaan biyyootan akka Raashaatii fi Chaayinaadha tan lola kanarratti akka malee nu cinaa dhaabbatan inumaatu lola kana qofallee odoon taane jarreen kun warra nu wajjin hariiroo qabanii inumaatu gartee nu cinaa dhaabbachuu isaanii ummanni Iraan ammallee haalaan isaan galatoonfatanii jee dubbatee jira. Itti aansuudhaan biyya Hindiitis akkuma yaadatanitti dooniileen isaanii takka takkallee dabraa fi hin jirtu waa'ee biyya Hindii tanas laalchisee biyyi Hindiitis nu wajjin hariiroo gaariidha qabdi. Akkasumatti gartee gaazni isaaniitis akka dabruufii fi rakkoo takkallee nu akka isaan hin qunnamne tanarrattillee marii gaggeessineeti jirra jee dubbateeti ture. Garuu jee deebi'ee biyyi akka gartee United Arab Emirates'idha. Nu dhiiftee biyya Israel wajjin hariiroo uummattee kan Israel isaan kana eeydu Ameerikaan isaan kana eeydu itti fakkaattee kan gartee lola kana keessattuu Ameerikaan ifeeguu dhiisii horii isiituu kan gartee giddugaleessa bahaa keessa jiru kana eeguu hin dandahin akkamitti isaan eeydii tana gartee gaaffii deebisuutu irra jira. Garuu je nuti warra gartee ifii isaaniitiin Israelitti idamuu barbaadan akka diinaatti ilaallaa yaada jiru dubbachaa ture isiniin jechuudhaafi egaa